Zakkaariyaas boqonnaa 14 ilaalleetiin jenna. Zakkaariyaas boqonnaa 14 irratti boqonnaa isa dhumaati. Boqonnaa isa dhumaa kana keessatti illee akkasuma ergaan illee ergaa gara dhumaa bara dhumaa wajjin wal fakkaatudha. Israa'eloota wajjin illee wal qabsiifnee ilaalleetiin jenne ergaa gara goolabbii wal sassaabamuu isaanii wajjin wal qabatee gara dhumaatti kan jirudha kan ilaalleetiin jennu jechuudha. Boqonnaa 14 jalqabeen 13 yeroo xumurru maal jenneetiin turre Israa'eliin keessaa yookaan ammoo harka sadii keessaa harki tokko harki lama akka badu harki tokko immoo ibiddatti akka galu inni hafe sun ammoo lakkoofsa 9 irraa kallattii yoo dubbisu harka sadii isaafi sana ibidda keessa buusee akka meetiif akka warqeetti qoreenan ilaala. Yemmuus isaan maqaa koo waammatan ani immoo isaaniif nan dhagaa isaan saba kooti nan jedha. Isaan saba kooti nan jedha. Isaanis Waaqayyo gooftaa keenya jedhu jedha. Kanaaf rakkina guddaa booddee dhiphina guddaa booddee eenyummaan keenya ifaan qoramee akka ilaalamu. Kanaaf qorumsi gaafa nurra gaaru gaafa argannellee gaafa dhabnellee gaafa beelofnellee gaafa quufnellee gaafa dhibamnellee gaafa fayyaa isaanellee maalirra jirra obboloota koo qorumsa irra jirra jechuudha. Qorumsa kana keessatti kufuun jira darbuun jira jechuudha. Garuu wantoonni kunni hundinuu amala keenya isa dhugaa addunyaatti gargalchituu keenya karaa addaatiin addunyaaf yaanni eenyummaa kennaaf iddoon qabnu hundi buqqee baduu qaba jechuudha. Kanaaf qorumsi baay'ataa gaafa deemu eenyummaa kennatu ifa bayaa deemeetiin jedha jechuudha. Baay'ee gaarii. Amma 14 irraa laallee 14 tokko irraa akkana jedha. Yaa Yerusaalem kunoo guyyaan Waaqayyoo inni itti wanti si irraa saamame ijuma namoota keetii duratti hirmaatamuun dhufa jedha. Wanti si irraa maal ta'e saamame. Yaa Yerusaalem kunoo guyyaan Waaqayyoo inni itti wanti si irraa saamame ijuma namoota keetii duratti hirmaatamuun dhufa. Waaqayyo guyyaa sanatti sabni hundinuu Yerusaalemiin akka lolaniif walitti isaan hin qaba. Mandarattiis hin qabamti. Manneetiin hin saamamu. Dubartoonnis hin laasifamu. Walakkaan namoota mandarattii booji'amanii hin adeemu. Namoonni warri hafan immoo mandarattii keessatti maal godhu? Hin balleeffaman. Ergasii garuu kana xumuruu waan barbaadeef itti fufaara. Ergasii garuu Waaqayyo gadi bu'a. Akkuma yeroo loluutti saba sana maal godha jedha? Hin lola. Mul'ata boqonnaa 21 irratti waa'ee Yerusaalem ishee haarawa Waaqarraa gadi buutu ispeeshaalii waggaa 1,000 booddee kan jiru yeroo ilaalu Googiif Magoogiin yoo ilaalleetiin jenne hundinuu wal qabatanii eenyuun loluuf ka'u jedha. Warra qulqulloota Yerusaalem ishee haarawaa irratti illee maal godhu? Lola banuu barbaada seexanni jechuudha. Garuu ibiddi afaan Waaqaa yookaan immoo ibiddi argamni Waaqaa isa kan isaan maal godha jedha? Hin nyaataa jedha. Ammallee walgaanii isa dhumaatti qabeenyaas hirmaachuudhaan saamamuun addaa yeroo gaheetiin jedhu lakkoofsa irratti ergasii garuu Waaqayyo maal ta'a? Gadi bu'a. Akkuma yeroo loluutti saba sana maal godha? Hin lola. Guyyaa sanatti miilli isaa tulluu ejersaa isa Yerusaalem irra gara ba'a biiftuu jiru irra maal ta'a? Hin dhaabata. Tulluu ejersaas gara ba'a biiftuutti gara lixa biiftuutti iddoo lamatti gargar hin bu'a. Walakkaa tullichaa gara bitaatti walakkaa isaa immoo gara mirgaatti immoo hiiqaa gidduu isaatti dachaa guddaan maal ta'a? Hin uumamu. Kun dachaa maali jedhama? Dachaa murtee yookaan ammoo iddootti murteen itti raawwateetiin jedhuun jedhama jechuudha. Gaafa dhufu Yerusaalem gaafa dhufu Yesuus Kiristoos gaara ejersaa kanarratti miilli isaa maal akka godhu? Akka tuqu. Kitaabni hafuuraan bifa kanaan lafa kaa'eetiin jedha jechuudha. Iddoo tokkollee lafarra maal hin ta'u jedha? Hin ejjetu garuu gaara kanarra maal godha jedha? Miilaan tuqeetiin akka jedha. Iddoon kun
Kitaabni raajii akka jedhutti iddoo kadhataan inni dabarsaa ture. Mee kitaaba hafuuraarraa iddoo tokko kana wajjin wal qabatee kan jiru isinii dubbisaa akkana jedha lakkoofsa 4 kana wajjin wal qabatu. Desire of Age fuula 800 warra Ingiliffa qabdan 829 fi 830 yeroo dubbistani as a place of his ascension Desire of Age fuula 829 fi 830 Ingiliffaan jechuudha. As a place of his ascension, akkuma iddoo itti gara samiitti ol ba'e, Jesus chose the spot so often hallowed by his presence while he dwelt up among them. Yeroo nama wajjin jiraataa ture iddoo itti yeroo baay'ee kadhataaf dabarsu. Iddoo itti yeroo baay'ee kadhataan dabarsu iddoo kana filatee. Not a Mount Zion, gaara Tsiyoon illee miti. A place of David city, not a Mount Moriah. Iddoo gaara Moriyaa illee miti. Temple site was to be thus honored. The Christ had been mocked and rejected. That the wave of mercy is still returning in a stronger tide of love. Had been beat back by hurt as hard as rock. Iddootti yeellaasifame iddootti qoosame iddootti tumameetiin jedhe iddoo san jedha. The holy Shekinah, in departing from the first temple, he stood up on the eastern mountain as in laws to forsake the chosen city. Gaafa Kiristoosiin dura kakuma fakkeessa Hisqeeliin keessatti ilaalaa ture. Gaafa isaan yakka guddaa uuman dhumarratti ulfinni waaqaa mana gadhiisee gaara gubbaarra akka inni ta'eetiin jedhe. Shekinah glory inni jedhu ulfinni waaqaa jechuudha. Ammallee dhumarra Kiristoos manni qulqullummaa keessa ona isin hafa jedhee dhiisee akka deemu. Iddoo kanarratti deebi'ee gaafa dhufullee miilaan akka inni tuqeetiin jedhu lafa kaa'eetiin jedha jechuudha. Kana dhumarratti tariifa sirriitti dabaluu dandeessu. Tole. Gidduu isaatti dachaan guddaan ni uumamaa. Iddoon kun ammoo iddoo murteeti. Yaa namoota Yerusaalem isin immoo gara dachaa tulloota koo isa hamma Azeelitti bal'atutti hin baqattu akkuma bara Uziyaa mootii Yihuudaatti socho'a lafaa jalaa baqattan ammas hin baqattu yemmus Waaqayyo gooftaan kunoon dhufa qulqulloonni isaa hundinuu isin isa wajjin maal godhu hin dhufu jedha. Hin dhufa. Iddoon kun dachaa murtee jedhama jechuudha. Dachaa murtee jedhama. Iddoo kanatti walitti qabamu jechuudha. Iddoo itti Waaqayyo dhugaa baasu jechuudha. Asitti maal jedha Waaqayyoon dhufa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti eenyu wajjin dhufa jedhanii ergamoota isaa wajjin ergasii immoo ergamoota isaa wajjin maal ta'a? Hin dhufa. Eenyu? Yesuus. Dubbii baay'ee namatti tolu jechuudha. Kanaaf xumura seenaa addunyaa wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Kan wal qabatedha. Hin dhufaa dhufaatiin isaa immoo akkamitti akka ta'eetiin jedhe macaafni qulqulluun lafa nu kaa'eetiin jedhe. Guyyaa sanatti ifni dhaamochi qorris hin jiru. Guyyaan biraa tokkoon ta'a. Isas Waaqayyotu beeka. Gaafas yeroo galgalaa'u ifatu ta'a malee guyyaa hin ta'u. Halkanis maal hin godhu? Hin ta'u. Maal jedha macaafni qulqulluun? Ifti illee gonkumaa isaan maal hin godhu jedha. Isaan hin barbaachisu. Eenyutu ifa isaaniiti jedha. Waaqayyo ifa isaaniiti jedha. Hoolichii fi inni teessoo irra taa'e Waaqayyo isaan gidduutti argama waan ta'eef dukkanni hin jiru, halkan hin jiru, guyyaan hin jiru. Hundinuu ifaan akka inni guutameetiin jedha. Lafa kaa'aa jechuudha. Argamni waaqaa kun kallattiidhaan garasiitti akka inni dhumarra wal qabsiisan jedhu argina. Guyyaa sanatti Yerusaalem keessaa bishaan jireenyaa hin burqa. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa tokko wajjin kan wal qabate jechuudha. Walakkaa isaa gara galaana ba'a biiftuu, walakkaan isaa immoo gara galaana lixa biiftuutti bonaaf ganna maal godha? Iyyaa. Yemmus Waaqayyo guutummaa biyya lafaa irratti mootiin ta'a. Gaafas Waaqayyo isuma tokkocha maqaan isaallee maalidha jedha? Tokko jedha. Gaafas Waaqayyo isuma tokkocha maqaan isaallee tokko jedha. Maqaan isaallee tokko gaaf jedhu inni yaadatti yoo ta'e Museedhaan maqaan kee ennoo jedhe ani isa maalidha jedha? Ani isa jiraataadha. Ani isa jiraataadha. I am that I am. Jechuun kun Kiristoosiif illee maal godha? Hin fayyada. Kallattiidhaan Kiristoos yeroo saniyyuu kan dubbate eenyu Museetti kan dubbate yeroo saniyyuu eenyu Kiristoos. Maaf maqaa abbaan itti waamu Kiristoos illee waamama. Ba'uu boqonnaa 20-23 irratti 23-20 irratti hundoon gurbaadhe maqaan koo isa keessa maal godha jedha? Isa keessa jira. Maqaan koo isa keessa jira.
Meeddoo san dhageessine dubbisa. Ba'uu diddamii diddami sadii diddama. Kunoo an karaa irratti akkas eeguu fi iddoo an qopheessetti akkas geessuuf ergamaa koo si dura maal godha? Nan erga. Atis of eeggadhu. Dubbii isaa dhageeffadhu. Maqaan koo isa keessa waan jiruu fi inni irra darbaa keessiif maal hin godhu? Hin dhiisu. Ati isa mormitee irratti maal hin godhin? Hin ka'in. Irra darbaa keessiif hin dhiisu. Irra darbaa namaa dhiisuu kan danda'u ergamoota haree? No. Eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Cubbuu namaa akka namaa dhiisuu kan kennan. Okay. Israa'eloota kan geggeessaa ture yeroo kana ammoo kallattiidhaan dubbii isaa ba'eessa gootee yoo dhageeffatte waan an itti dubbadhu hundumaa yoo goote an diina keetti diina nan ta'a warra si morman irratti nan mormaa jedha akkuma gubbaa irratti sila dubbisaa turre jechuudha. Israa'eliin eenyutu geggeessaa ture kan jedhu tokkoffaa Qorontos 10 lakkoofsa 4 irratti maal jedhaa? Hundumti isaanii hafuuraasa tokko isaan dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraasa guddicha isa isaan wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi sun immoo eenyudha jedha? Kiristoos Yesuus ture jedha. Kanaaf kan isaan geggeessaa ture eenyudha jechuudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Maqaan koo isa keessa jira jedha. Kanaaf I am that I am inni jedhu kun ani isa jiraataadha ka jedhee kallattiidhaan Museetti dubbate eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Garuu inni sun ammoo maqaa eenyu ittiin beekamudha? Waaqayyo Abbaan. Maqaan Waaqayyo Abbaa eenyuun keessa jira? Yesuus Kiristoosiin keessa jira. Kanaaf Waaqayyo ka jedhu Yesuusifillee hin fayyada. Abbaafillee maal godha? Hin fayyada. Akkuma maqaan Addaam jedhu Addaam isa dhiiraatiifillee Addaam isa dubartiifillee maal godha? Hin fayyada. Uumaa boqonnaa shan lakkoofsa meeqa? 2. Isaan lachuu maal jedhee isaan moggaase jedha? Addaam jedhee isaan moggaasee jedha. Addaam jedhee isaan moggaasee jedha. Addaam jedhee isaan moggaase jedha. Kanaaf maqaan Addaam jedhu kanaaf guyyaa sanitti Waaqayyo tokkocha maqaan isaallee maali? Tokko. Maqaan isaa tokko jedha. Maqaan isaa tokko jedha. Garuu macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa tokko irra maal jedha? Teessoo Waaqayyoo fi teessoo eenyu jedha? Hoolicha. Karaa biraatiin tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 27 dubbifachuu dandeessu. Waan hundumaa Waaqayyo miila isaa jala galchee yeroo jedhu ofii isaatii garuu miila Kiristoos jala maal hin taane jedha? Hin galle. Dhumarratti ilmillee miila eenyu jala gala jedha? Miila Abbaa. Kana jechuun Abbaan mataa Yesuus Kiristoos ka jedhu sun maal ta'a jechuudha? Galmaan baa yeroo hundumaa dhugaa ta'a jechuudha. Abbaan Abbaa, ilmi ilmuma jechuudha. Kana jechuun inni waaqummaa isaatu Abbaa gadi jechuudha hin taane waaqummaan maal hin godhu? Waliin caalu. Garuu Abbaa fi ilma jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa meeqa? 27 fi 28. Akkasin naa qabadha. Baay'ee gaariidha. 10. Biyyichis guutummaatti Geebaadha amma Rimoon isa Yerusaalem irraa gara mirgaa jirutti lafa diriiraan ta'a. Yerusaalem garuu karra Biiniyaamiin amma karra isa duraatti amma golee karrichaatti riqaa Inaayelii amma iddoo cuunfaa daadhii wayinii isa kan mootichaatti ol jettee iddoo isheetti maal gootu? Hin hafti. Namni ishee keessa hin jiraata. Sichi deebitee hin balleeffamtu birraa malee maal taati? Birraa malees hin jiraatti. Maal jedha mul'ata keessatti? Kana booddee gaddi hin jiru, boo'ichi hin jiru, imimmaan hin jiru. Imimmaan ija namootaa hundumarraayyuu maal ta'a? Hin haqama. Imimmaan ija namootaa hundumarraayyuu hin haqama. Kana booddee gaddi akka hin jirre lafa kaayatee jira jechuudha. Ammallee birraa malee jiraatu jedha. Wantichi liiteralii Israa'el biyya lafaa wajjin kan wal fakkaatu yeroo ta'u galma gahinsa ijaaramuu ishee wajjin kan wal fakkaatu yoo ta'u dhumarratti garuu hiikkaan isaa immoo dhugaan jireenya bara baraa wajjin akka inni wal qabateetiin jedhu argineetiin jenna jechuudha. 12. Dha'ichi inni Waaqayyoof saba warra Yerusaalem lolan ittiin rukutu kanatti fufee jira. Dha'ichi inni warra eenyuun lolan? Warra Yerusaalemiin lolan saba Waaqayyo warra ta'an jechuudha. Mul'ata irratti Yerusaalem isheen haaraan gaaf dhuftu Goog Magoog inni jedhamu Yerusaalemiin hin marsinaa ishee qabanna gaaf jedhamu
Waaqayyo immoo ibidda afaan isaa keessaa ba'uun akka inni isaan balleessu lafa kana. Ammallee Yerusaalemiin namoota qabuu barbaadanii fi warra saba isaa dhumarratti warra itti miidhuu barbaadanii fi dha'ichi kanatti fufee jira jedhee waa'ee dha'icha sanniinii dubbata jechuudha. Okay, rukutaa kanatti fufee jira. Utuma miilla isaaniitiin dhaabbatanii dhagni isaanii maal ta'a? Hin tortora. Ijji isaanii boolluma isaa keessatti hin tortora. Arrabni isaaniis afaan isaanii keessatti maal ta'a? Hin tortora. Kana jechuun yaadattu yoo ta'e gaafa ulfinni waaqaa Sodoomiif Gamoraa irratti mul'atu gara booddeetti maal hin godhinaa jedhameen? Gara booddeetti hin ilaalinaa. Gara fuulduraa qofa maal godhaa? Deemaa jedhameen. Haati manaa Looxii garuu gara duubaatti gaafa mul'attu maal taatee hafte jedhama Macaafni Qulqulluun? Dhagaa taatee hafte. Dhagaa taatee hafte. Kana jechuun ibiddatu ishee gubee hin taane namni na argee maal ta'uu hin danda'udha dubbichi. Jiraachuu hin danda'u. Ulfinni waaqaa waaqayyoon kenna ibidda maal godhuudha jedhama Macaafni Qulqulluun? Ibidda xaaf godhuudha jedha. Ibidda xaaf godhuudha jedha. Gaafa inni Sodoomiif Gamoraa ulfina isaatiin to'atu gaafa isheen gara duubaatti mul'attee hin jettu goddee haftee jechuudha. Ammallee ulfinni waaqaa inni mul'atu akkamitti akka inni godhu. Uduma dhaabatan achumatti wanti hundinuu maal akka badu tortoru jechuun dhumatee baduudha. Warri Yihudaas Yerusaalemiin lolu badhaadhummaan saba naannoo sanaa hundumaa warqee baay'eef meetii uffanni walitti hin qabama. Dha'icha kana fakkaatus fardeen irratti, gaangolii irratti, gaalota irratti, harroota irratti, horii buufata sana keessa jiran hundumaa irratti hin fayyadu. Kanaaf badiisi kun waan qaban hundumaa isaa wajjin maal godhuudha? Akka balleessuudha jechuudha. Wanti addatti kophaatti hafe jedhamu tokkollee akka hin jirre argina jechuudha. Kanaaf haadha qabeenyaan nuti qabnu kan Waaqayyo yoo hin taane, wanti nu qabnu hundinuu kan Waaqayyo yoo hin taane, badiisa qofaadha wanti inni qabatee dhufu jechuudha. Baay'ee gaarii. Yommuu saba warra Yerusaalemiin rukutan hundumaa keessaa warri hafan immoo Waaqayyo gooftaa maccaa isa mootichaaf maal godhu? Sagaduuf, ayyaana gordoomaa ayyaaneffachuudhaaf waggaa waggaatti achitti maal godhu? Ol hin ba'u. Warri maal ta'an? Warri hafan isaaf sagaduudhaaf. Gosoota biyya lafaa irra jiran keessaa Waaqayyo gooftaa maccaa isa mootichaaf sagaduuf gara Yerusaalemitti kan ol hin baane bokkaan maal hin godhuuf? Bokkaan hin roobu. Kanaaf bokkaan ni jennu maalidhaa buloo tokko eebbaa hafuurasaa. Inni kun ammootu yeroo hundumaa dubbiisa. Literally yoo isaaf hin sagannu ta'e yoo waaqa dhugaa waaqeffatan ta'e bokkaan maal hin godhu? Hin roobu. Literally. Ammallee qixa hafuuraatiin immoo gaafa waaqa dhugaa beennee isaaf sagannuudha hafuura qulqulluu kan maal goonu? Kan argan. Gaafa inni tokkocha ta'uusaa beenne, gaafa dhugummaa ilma isaa beenne, ilma isaatti maxxanuu kenna gaafa mirkaneeffanne hafuura ilma isaa nuu kenna. Kana jechuun jirma wayinii inni dhaabe beennee damee yoo taane damee keessaan jirma keessaa waan hundumaa maal guna jechuudha? Arganna jechuudha. Yoo kana hin taane hafuurri nuti arganna jennee yaadnu kan biraa ta'a. Kanaaf yoo isaaf hin saganne bokkaan maal hin godhu? Hin roobu. Hin roobu. Gosi warra Gibxii achitti ol ba'ee hin ayyaaneffatu yoo ta'e bokkaa maal godhu? Bokkaan argatu. Waaqayyo dachaa isa warra gara Yerusaalemiitti ol ba'anii ayyaana gordoomaa ayyaaneffachuu didan irratti fidee isaan irratti maal godha? Hin fida. Hin argatan. Yoo maal hin goone? Yoo hin sagan. Kan sagadu asitti Yerusaalem qofa miti. Nama biyya lafaa guutummaa biyya lafaarra jiru. Namni hundinuu sagadee dhaqee jennaan bokkaa maal godha? Hin argata. 18 meera deeba. Gosi warra Gibxiis achitti ol ba'ee hin ayyaaneffatu yoo ta'e bokkaa maal hin godhu? Hin argatu. Hin ayyaaneffatu taanaan yookaan immoo isaaf sagadu taanaan bokkaa hin argatu. Yoo kan ayyaaneffatu yookaan immoo achitti ayyaaneffachuu jechuun baay'ee sanbata gochuu jechuudha karaa biraati. Saabas. Guyyaa itti ayyaaneffatamu kana jechuudha. Waaqayyo dha'icha isaa warra gara Yerusaalemitti ol ba'anii ayyaana gordoomaa ayyaaneffachuu didan irratti fide isaan irratti maal godha? Hin fide. Egaa adamni warra Gibxii fi saba warra achitti ol ba'anii ayyaanicha gordoomaa ayyaaneffachuu didan hundumaa irratti dhufu isa kanadha jedhee ammallee lakkoofsa 20-21 irratti kana ka'a jechuudha. Walii galatti. Dhuma irratti
macaafa moototaa boqonnaa 15 irratti maal jedha? Sabni Israa'el bara baay'eef waaqa dhugaa malee, luba malee, seera malee maal ta'an jedha? Jiraatan jedha. Jiraatan jedha. Amma garuu guutummaan eenyummaa waaqummaa addunyaa keessatti ol ba'ee maal ta'a? Hin mul'ata. Ol ba'ee hin mul'ata. Ifaan ifatti dhugaan dhugaadha. Soomni soba jedhamee maal ta'a jechuudha obboloota koo? Beeksifama jechuudha. Beeksifama jechuudha. Kanaaf namni kan waaqeffatu adda baasii filadhu ka jedhu isa dhumaati jechuudha. Waaqa waaqeffatu adda baasii filadhuun ergaa Eeliyaasii ture, ergaa Iyyaasuun dhumarratti dabarsee ture, ammallee ergaa isa dhumaa addunyaa raasudha. Waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaa fi isa bishaan burkutuu galaana uume maal godhaa? Sagadaa. Inni jedhu ergaa keenya jechuudha. Ergaa keenya jechuudha. Kanaaf gara tulluutti ol bahee hundinuu sagaduu akka qabudha. Yoo kanaan goone bokkaan argatu dha'ichitti dhufa. Waaqa dhugaa beennee itti sagannu taanaan afur qulqulluun argannu. Afur qulqulluu argannu taanaan ammoo waaqa wajjin hin deemuun gaafii keessa gala jechuudha. Kanaaf warreen saganne irratti dha'icha kanatti taa'anii jirutu dhufa jedha 20 guyyaa sanatti bilbila fardeenii irratti waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedhamee maal ta'a? Hin caafamu. Bilbilli kun kan sagalee dhageessisuudha. Wanti kun waaqayyoof kan maal ta'edha? Kan qulqullaa'edha ka jedhu irratti maal ta'a? Hin caafamu. Xuwween mana qulqullummaa keessatti waan ittiin affeelan akka waciitii isa iddoo aarsaa dura dhaabbatutti in ilaalla. Qulqulluu ka ta'e jechuudha. Nyaanni nyaatamu wanta achi keessatti affeelamu maalidha? Qulqulluudha. Kan irshoo hin qabne in jedhama jedha. Sabni meeshaan isaa qulqulluudha waan. Mana qulqullummaa keessatti wanti godhamu hundinuu irshoo kan hin qabne qulqulluu jedhamee waan ilaalamu. Xuwween Yerusaalem keessaa fi Yihuudaa keessaa hundinuu Waaqayyo gooftaa maccaatiif qulqulluun ta'u warri aarsaa dhiyeessuu dhufan hundinuu isaan keessa muraasa fudhatanii waa itti maal godhu? In affeelatu. Qulqulluu. Guyyaa sanatti warri nagadan mana Waaqayyo gooftaa maccaa keessatti deebi'anii maal ta'u? In jiraatan. Guyyaa sanatti warri nagadan mana Waaqayyo gooftaa maccaa keessa deebi'anii maal hin godhan? In jiraatan. In jiraatan. Maal jedha seexanaan? Nagada isaa baay'ina irraa kan ka'e achi maal taate jedha? Badde jedha. Nagada baay'ina nagada kan ka'e irraa kan ka'e jedha. Badde darbatamte jedha. Nagada inni jedhu kuni dhugaallee haa ta'u soba maal godhu? Daldalu yookaan ammoo nama biraatti dabarsu jechuudha. Isaan kunniin warra nagada sobaa waldaa keessatti godhani. Akkuma gaafa Yerusaalem gaaf Kiristoos mana qulqullummaa seenee nagada jiru garagalchee baase ammallee namoonni nagadan mana qulqullummaa keessatti maal hin godhan? Hin argamani jechuudha. Kanaaf waliigalatti dhumarratti gaafa deebisee ijaaru ergaan jiru isa kanadha. Nullee sagada dhugaa waaqa dhugaatiif dhiyeessine bokkaa dhugaa warra argatan akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Hundumti keessaniyyuu eebbifama.